Kotol duukaa barannu taasagalee waaqayyo furru qulqulluun torban kanaaf ergaa gara keenyatti ergee guyyaa har'aa macaafa fakkeenyaa ogeessi Solomoon kan barreesse macaafa fakkeenyaa 16 kaasee amma 3 akkas jedha maqaa Yesuus nan dubbisa. Namni garaa isaatti yaadeen akeeka wanta namni deebii kennu garuu waaqayyotu isaaf kenna. Namni akka ofii isaatii ilaalutti karaan jireenya isaa hundinuu qullaa'aadha. Waaqayyo garuu hafuuraan ittiin geggeeffamu sana hin miijana. Hojii kee hundumaa waaqayyotti kennadhu. Wanta ati yaaddus fiixaan siif hin ba'a. Ameen. Deebinee dubbannu sagalee jabaadha waan ta'eef dubbisnu irra deebinee. Namni garaa isaatti yaadeen akeeka wanta namni deebii kennu garuu waaqayyotu isaaf kenna. Namni akka ofii isaatii ilaallatutti karaan jireenya isaa hundinuu qullaa'aadha. Waaqayyo garuu hafuura inni ittiin geggeeffamu sana hin miijana. Hojii kee hundumaa waaqayyotti kennadhu. Wanta ati yaaddus fiixaan siif hin ba'a. Ganama kan ariifadhee sagalee waaqayyo simbiraan ga'ee gara kadhannaatti deebuu kanan barbaadu akeeka waaqayyoo keessa jiraachuu waan jedhuun isinitti dubbadha. Waa'ee akeeka waaqayyoo, akeekni waaqayyoo maal akka ta'e, akeeka waaqayyoo keessatti jireenyi namaa maal fakkaata, namni yeroo akeeka waaqayyoo keessaa ba'u immoo maal ta'a kan jedhuun waa lamatti tireen yeroo gabaabaatti gargaarameen simbiraan ga'uu jaalladha. Kutaan ammaa ka'umsaaf kan ta'u fakkeenyi 16 lakkoofsa 1 kaasee amma 3 gaafa dubbatu Solomoontu ogummaatiin jireenya namaadhaaf egerii namaaf kan barbaachisu qabxiilee amma dubbise keessatti gaafa laaltan waa gurguddaa sadiidha kan inni kaasu. Inni tokko waa'ee jireenya eenyummaa namaa kaasaa. Wanta inni kaasu keessaa namni jedhaa garaa isaatti yaadee hin akeekaa'edha. Waa'ee akeeka namaa haasaa. Yeroo namni akeeku, yeroo namni yaadu nama waan ta'eef namni waan yaadu qabaa, waan akeeku qabaa. Yaadni namaa, akeekni namaa nama waan ta'eedhaaf nama biratti yaaduma jedhama, akeekuma jedhama. Sala booddee maal jedhatti aansoon inni dubbate keessaa garuu jedha akeekan akeeke kanaaf yaadanni yaade kanaaf deebii kan laatu waaqayyoodha jedha. Namni in yaada yookaan achi in akeeka isaa kanaadhaaf yaada isaa kanaadhaaf deebii kan laatu garuu eenyudha? Waaqayyoodha. Deebii isaaf ta'u na wajjin ta'a. Biyya lafaadha namni gaafa jiraatu nama ta'e erga waaqayyoo umurii namaadhaaf mucummaa keessa ijoollummaa keessa nama guddummaa arga namni ta'e yookaan ga'eessa arga ta'e booda namni tokko umurii yaadu irratti nama kan ta'e kamiyyuu waan yaadu qabaa, waan akeeku qaba. Waa'ee akeekaa dubbachuu koo dura kutaa kana dabalee waa isinii dabala. Namni akeeka kamuu haa qabaatu karaa kamiin haa ta'u karaa kamiin akeeka akeekkateef yaada yaadeefi deebii kan kennu raawwii kan kennu waaqayyoodha jedha. Namni jedhamas deebi'ee waa'ee namaa gaafaasoo akka ofii isaatii yaadutti yookaan akka ofii isaatii ilaallatutti karaan jireenya isaa hundumtiyyuu qullaa'aatti fakkaata, qajeelaatti fakkaata. Akeeka qabaa, yaada isaadhaaf, akeeka isaadhaaf deebii kan ta'u eenyudha? Waaqayyoodha. Garuu maalidha? Waaqayyo erga kana godhee booddee namni immoo akka ofii isaatti ilaalutti karaan jireenya isaa hundumtuu maalitti fakkaata? Qullaa'aatti fakkaata, sirriitti fakkaata, gaariitti fakkaata. Maal jechuu barbaadettudha? Eenyumtiyyuu jireenya ofii isaatii yaada ofii isaatiif kan inni qabatee ka'u, kan inni murtoo godhee ka'u gaariidha waan ta'eedhaaf. Wanti baay'ee nama ajaa'ibu warra Kiristoosiin beekaniidhaaf caafama waan ta'eef caafanni kuni warra maalummaa waaqayyo beeka waan ta'eedhaaf hafuuraan ittiin geggeeffamu waaqayyotu miijanee beekaidha. Namni tokko karaan jireenya isaa hundumtiyyuu qullaa'aa yoo itti fakkaate, gaarii yoo itti fakkaate, sirrii yoo itti fakkaate jalqabeera garuu egerii isaan beeku yoo ta'e, eegaleera xumura isaan beeku yoo ta'e, hafuuraan ittiin geggeeffamu miijanee kan beeku eenyudha? Waaqayyoodha. Waa'ee namaaf waa'ee waaqayyoo wal dorgomsiisee haasaa Solomoon tokkoffaadhatti maa jedhee namni in yaada in akeeka garuu jedhaa kan deebii laatuu fi waaqayyoodha. Namni immoo akka ofii isaatii yaadutti karaan jireenya isaa hundumtiyyuu qullaa'aatti fakkaata. Waaqayyo garuu hafuuraan ittiin geggeeffamu maal godha? Miijaneen ilaalaa. Miijanee beeka waaqayyo. Daandiin nama kanaa, karaan nama kanaa, karaan itti adeemaa jiru wanta inni qabate maal fakkaata kan jedhu eenyutu beeka? Waaqayyotu beeka. Nama sin bukkee jiru qabaati ati akeeka waaqayyoon jiraattaa jedhatti dubbadha. Qabaarraasa akeeka waaqayyootiin jiraattaa jedhaane. Namni kamiyyuu jedhaane akeeka mataa isaa hin qabuudhaane yoo qabaate iyyuu jedhaane qullaa'aa miti jedhaane kan waaqayyoo garuu jedhaane qullaa'aadha jedha. Nam tokko harkaa fuudhee ameen haa jedhaatu. Mee harka mirga ol kaasaa diina garaa guba ani akeeka waaqayyoon jiraadha warra amantan.
warri foonii biyya lafaa garaa guu barbaadan ol kaasa harka mirgaa. Ani akeeka waaqayyoon jiraadha hidhaayyaa. Akeeka eenyu jiraanna? Akeeka waaqayyooti. Akeeka jechuun maa jechuudha? Waa lamaan sinni hiika. Akeeka jechuun har'a dhaabatee isa boriidhaaf sagantaa baafachuu jechuudha. Waa'ee boriidhaaf sagantaa boriidhaaf akeeka gara fuulduraa yookaan ati yaada gara fuulduraa qopheessuu jechuudha akeeka jechuun. Isa har'a dhaabatee boriidhaaf akeeka namni iyyuu haa ta'u waaqayyo iyyuu haa ta'u akeekni jira taanaan waa'ee egerii waa'ee boriiti. Akeekni waa'ee borii yeroo ta'u ni lammaffaan akeekni waan har'aaf wanti borii kan waliin madaalchifnedha. Har'i saardaati akeeka waaqayyoo keessattis haa ta'u akeeka namaa keessattis namni saardaa akka sumaarra beekuun beeku ni borii garuu kan biraadha. Akeekni tokko waan gara fuulduraati lammaffaa immoo waan har'aa wajjin kan waliin fakkaannedha. Sagantaa har'aa wajjiniin jalqabbii har'aa wajjiniin jireenya har'aa wajjiniin kan waliin fakkaannedha. Maaliif waan borii akeekuun silumayyuu wanta har'a farkaan qabne gulantaa har'a hin geenye wanta har'a hojjechaa hin jirre bor hojjechuudhaaf saganteessuudhaan akeekuu jechuun. Walumaa galatti kutaa kana keessatti maalidha? Lakkoofsa 3 waan guddaa tokko baata. Hojii kee hundumaa waaqayyotti kennadhu wanta tokkottu immoo fiixaan sii baay'idha. Jireenya namaa keessatti akeeka namaa kan galmaan ga'u yaada namaa kan galmaan ga'u waaqayyoodha waan ta'eedhaaf eenyutti kennadhuudha? Waaqayyotti kennadhuudha. Yaada namaa keessa akeeka baay'eetu jira. Namni waan baay'ee akeekuu danda'a, waan baay'ee yaaduu danda'a. Caafanni qulqullaan maayidha dhaqaa dubbisa. Fakkeenya 19 lakkoofsa 21 maal jedha? Yaada namaa keessadha akeeka baay'eetu jira. Isa waaqayyo yaada qopheesse garuu jabaatee dhaabbataadha. Yaada namaa keessa akeeka baay'eetu jira. Garuu jedha inni waaqayyo yaada qopheesse jabaatee hin dhaabbataadha. Maaliif Solomoon waa'ee yaada namaaf yaada waaqayyo maaliif waliin falmisiisa? Waa'ee akeeka namaaf waa'ee akeeka waaqayyo maaliif waliin falmisiisa? Namni bara isaa keessatti jireenya isaa keessatti wanta hundumaa maal godhee lakkaa waan ta'eedhaaf qullaa godhee gaarii godhee sirrii godhee lakkaa waan ta'eedhaaf kan namaa immoo sirrii akka hin taane dogoggora akka fidu kufaate akka fidu maal jedheera dubbateera. Karaa kee hundumaa jireenya kee hundumaa waaqayyotti laadhu wanta tokkottu maal ta'eedha? Fiixaan sii baay'eedha. Akeekni namaa galma ga'uu kan danda'u yaadni namaa galma ga'uu kan danda'u fedhiin namaa guutuu kan danda'u yeroo kam gaafa gettan gaafa namni yaada isaa gara yaada waaqayyotti deebisu akeeka isaa fidee akeeka waaqayyoo keessa gaafa ka'u akeekni nama kamii galma ga'uu danda'a. Namoota baay'ee gaafa laaltan garuu akeeka mataa isaaniitiin fiigu, yaada mataa isaaniin fiigu, fedha mataa isaaniin fiigu. Namni baay'een irra dorgommiitti jira garuu mo'ataa miti. Namni baay'een irra hojjechaa jira garuu milkaa'aa miti. Namni baay'een irra yaada qaba garuu fiixaan ba'eef hin jiru. Maaliif gaafa gettan qobaasaa yaada qobaasaa fiiga waan ta'eedhaaf milkaa'insi hin jiru. Waaqayyo maal barbaada gaafa gettan akeeka sii qabu keessa akeeka galfattee yaada sii qabu keessa yaada kee galfattee akka itti deemtu barbaada Waaqayyo. Warri yaada isaanii yaada Waaqayyo keessa kaawwatan warri akeeka isaanii akeeka Waaqayyo keessa kaa'an bara kamiyyuu guyyaa kamiyyuu karaatti lafanii galma ga'u. Ameen gadaayyaat. Ol kaasa harka mirga ani irraa kaasee gadaayyaa. Yaada koo yaada Waaqayyo keessa akeeka koo jedhaayyaat. Akeeka waaqayyoo keessa galfadheen jiraadha hidhaayyaa. Ayyaanni kana taasisu haa gargaaru irraa kaasee si haa gargaaru ayyaanni waaqayyoo kana si taasisu. Namni akeeka isaa yaada isaa waaqayyoo keessan kaa'u taanaan milkaa'uu hin danda'u. Hundi keessan gara koolaa lama galqabeedha. Namoota baay'ee gaafa laaltan yaada waaqayyoo fidanii yaada isaanii keessa galchuu barbaadu. Akeeka waaqayyoo fidanii akeeka isaanii keessa galchuu barbaadu. Waaqayyo immoo yeroo kamiyyuu akeeka namni fidee akka isa keessa galchuu barbaada malee yaada isaa fidee namni yaada isaa keessa galchuu barbaada malee akeeka isaa fidee waaqayyo yeroo kamiyyuu akeeka namaa keessa hin kaa'u. Yaada isaa fidee waaqayyo yaada namaa keessa hin kaa'u. Jechuun maa jechuudha? Fedha waaqayyootu waan hundumaa hooggana malee akeeka waaqayyo akeeka namaa liqimsa malee akeekni namaa akeeka waaqayyo liqimsuu hin danda'u. Yaadni namaa yaada waaqayyo liqimsuu hin danda'u. Yaadni namoota baay'ee rarra'aa ta'e kan hafe maaliif gaafa gettan fedha isaanii yaada isaanii akeeka isaanii bicha abbalu waan ta'eedhaaf rarra'aa ta'eef har'a waa gadeen si eebbisas qabar kamirgaa yaada kee harkaa fedha kee harkaa si fuudheera maqaa Yesuusiin. Ameen gadaayyaat as qabar kamirgaa fedha mataa kee harkaa yaada kee harkaa ariifadhee si fuudheera dhiiga qaraanii warraan. Ol kaasa harka mirgaa waaqayyo harkaa na baasa hidhaayyaa. Olima kaasa waaqayyo harkaa na baasa hidhaayyaa.
Otoo biyyi lafaa kun uumamin dura Waaqayyo ilma namaa hundumaadhaan maal qaba? Akeeka qaba. Yaada qaba. Waaqayyo yaada namaa mormu. Garuu yaada namaatti walii galuu dhiisuu danda'a. Morme jechuummaa jechuudha Waaqayyo karaa biraa yaada namaatti waliin gallee jechuudha. Yaada namaa yoo gaallate Waaqayyo yaada namaa maal godhaa? Fiixaan baasa. Yeroo kam? Yeroo namni yaada isaa Waaqayyotti kennatu. Sagantaa isaa, akeeka isaa, hojii isaa. Namni keessan gara godhaa fiigaa ooltu, dhamaa ooltu, yaadaa ooltu, kaayyo isaa ooltu. Garuu maalidha baay'een isaa diddiigamaadha. Maaliif namni waan yaada isaa keessa jiru Waaqayyotti laattachuun barbaadu? Dhiiree qophaa baatee fiigaa oola malee. Eenyu harka akka ta'e beeku gooftaan guyyaarraa. Kiyyoo mataa keessa harkaa fuudhetu kiyyoo kan isaa si badhaasa. Ameen gadaayyaat. Maal barbaada Waaqayyo namarraa? Fedha isaa keessa akka jiraatu namni. Yaada isaa keessa akka jiraatu barbaada Waaqayyo namarni. Namoota baay'een garuu maal akka jiru Waaqayyootiin kootu yaada kootti gali. Kootu fedha kootti gali. Kootu akeeka kootti gali. Kootu na wajjin jiraadha Waaqayyootiin. Waaqayyo maal lakki kootu kan kee fidiiti na keessa galfadha na sii wayyaa'edha. Waaqayyoon baachuuma Waaqayyoon baatamuu wayya. Kana jechuudha karaa biraa. Waaqayyoon jiraachuuma Waaqayyoon jiraachisuu wayya. Hin danda'ama. Waa hin danda'amnedha. Yaaduu jechuun karaa biraa waa Waaqayyo sii yaada dhiiftee kan biraa yaada taanaan bakka natu beekaadha waa'ee koo. Waa'een kun alaallata malee sin galchuudha Waaqayyootiin. Irra deebi'an dubbadhee waa biratti darbuu barbaada. Waaqayyo maal barbaada gaafa jettan namni akeeka isaa baatee fidee akeeka Waaqayyo keessa ka galchu. Yaada isaa baatee fidee yaada Waaqayyo keessa ka galchu barbaada malee Waaqayyo al takkaayyuu yaada isaa fidee yaada namaa keessa hin kaa'u. Akeeka isaa fidee akeeka namaa keessa hin kaa'u. Yoo ati garuu hafuura qullaa'aa, hafuura gaddeebi'aa, hafuura Waaqayyo barbaadu qabaatte yaada kee akeeka kee dhiifte Waaqayyo maal godha? Yaada isa guddaa fidee yaada kee keessa kaa'a. Ameen jedhaayyaat. Hin kaagachummaa jechuudha. Yaada keessa na dhugoomsa osoo ta'in yaada isa sii qabu sana si keessa kaa'itu yaada akka yaada koottidha. Caafanii gaafa dubbatu maalidha? Nuti jedha mitiidhe sammuu Kiristoos qabu qabnaayidha. Kana jechuummaa jechuudha yaada Kiristoos qabu qabna. Maal jechuudha kana jechuun? Hafuura ofii keenyaa yaadna miti. Fedha ofii keenyaa yaadna miti. Hawwii garaa keenyaa yaadna miti. Kan eenyu yaadnallee kan Waaqayyoo yaadna waan ta'eedhaaf. Nuni maal qabnuudhaaf? Hafuura Waaqayyoo waan qabnuudhaaf. Kanaafidha. Hafuuraan ittiin geggeeffamu eenyutu miijanee beekadha? Waaqayyotu miijanee ilaalaayidha. Nama sin bukkee jiru qabaara san sodaatina eenyu keessanuu haa ta'u. Abbiyyuu amaatii soddaa maal haa ta'u nama kamuu haa ta'u qabaaraa isaa akeekni kee maal sitti fakkaata jedhaane. Karaan kee maal fakkaata jedhaane. Waaqayyotti gammadeedha jedhaane. Waaqayyo si wajjin jiraachuu isaa beektaa jedhaane. Nam beeka kan jiru harkaa fuudhee ameenaa jedhaatu. Harkaa fuudhaati ameen jedhaayyaa. Biyya kana keessattiif keessumaa dhaloota keenya jaarraa ammaa gaafa laaltan dhugaadha. Namoota baay'een gaafa laaltanii fedha mataa isaanii duukaa fiigu malee fedha Waaqayyoo wajjin miti. Akeeka ofii isaanii wajjin fiigu malee akeeka Waaqayyoo wajjin miti. Akeekni jechuun waa lama isinii kaaseera. Waan borii sagantaa boriif qophaa'uudha. Lammaffaanoo wanta har'aa wajjin kan waliin qabatiinidha. Sagantaa har'aa wajjin, jireenya har'aa wajjin. Ka'umsa ta'uu danda'an har'aa garuu ga'umsa hin ta'u. Maaliif? Ga'umsi jireenya borii keessa gada waan ta'eedhaaf. Saborii keessa gada waan ta'eedhaaf. Caafata qulqullaa keetti gaafa laaltan maayidha? Roomaa 8:28 maayidha? Waaqayyo jedha warra duraan dursee yaada isaatiin qabee isaan waameera. Warra waame immoo fo'ateera. Warra fo'ate immoo qajeelota godheera. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera. Isaan eenyudha? Anaaf isinidha. Warra duraan dursee maaliin isaan qabee? Yaada isaatiin isaan qabee waameera. Warra waameeoo qajeelota isaan godheera. Warra qajeelota godheeoo ulfinaan ga'eera. Ati waamamteetta. Maal keessaa? Yaada mataa kee keessaa. Fedha mataa kee keessaa. Iddoo ofii kee barbaaddu keessaa. Hawwii mataa kee keessaa maal godheera? Waaqayyo si waameera. Waamuu kee kana mante maal taataree? Waaqayyoof owwaatta. Waaqayyoof owwaachuun maal si godha? Qajeelaa si godha. Qajeelummaan maal godha? Ulfina si yaadame biraan si ga'a. Har'a waa gadeen si eebbisa maqaa Yesuusiin. As qabaa harka mirgaa. Inni Phexrositti kiyyoo geeddare kiyyoo kee geeddare guyyaarra. Kiyyoo kee geeddare maqaa Yesuusiin. Caafata qulqullaa keetti yeroo baay'ee kan itti barsiifnu maalidha? Caafanni qulqullaan Phexros faatiin dhaqee ganna mitiire kiyyoo keessan gataa koottaati na wajjin bu'aa genneen. Amma Phexros kiyyoo safoonii gateen seenaa jalqaba yaada isaa gateera. Akeeka isaa gateera. Akeekni Phexros fedhi Phexros jireenya ofii isaa gaggeeffachuudha malee waa'ee akeeka hojii Waaqayyoo hojjechuu waa'ee Yesuusiif ergamaa ta'e ergamuu yaadaa beekee hin beeku. Guyyaa tokko yaadeen beeku akeekee hin beeku. Garuu akeekan hin beekne karaa Yesuus maal ta'eef akka diingataa mul'ateef.
Gaafa mul'atuuf maalte barsiisee waan hundumaa erga godhee booddee gooftaan yaa Phexros jedhe rakkina keessatti madhagayeen irraa gitu dubbate raajii maali isa halkan kana guutuu barbaadaa bulte qurxummiidha midheennaan kiyyoo kee maal godhe gara akka mirgaat darbadhodheen hin darbateen qabate gaafa laalu namicha masattaasa agaru kun nama jabaa wayiiti nama guddaa wayiiti akeeka beeka aggaammii beeka eenyu maqaan isaa Yesuus mee Yesuus jedhaayyaat mee Yesuus jedhaayyaat ofiisa maal ta'a tureedha barbaade dhabaa buleedha karaa Yesuus darbadhu gedhe yoo xinnaate halkan guutuu barbaadaa bula waan ta'eef si'a sadii darbachuu danda'a si'a shan ja'a darbatee garuu maal hin goone waayyuun qabanne erga Yesuus gara isaa dhufee booddee dubbii Waaqayyoo dhaga'e erga yaadi Waaqayyoo galeefi maa ittiin gedhe Yesuus darbadhu karaa mirgaa jedhan gaafa darbatu amma kiyyoon isaanii tarsa'uu ga'utti qurxummii baay'ee maal godhani qabataniidha amma qurxummii bade toon taane maa inni beektu yaada isaatu maal ta'an jiru qabachuudhaaf akeekeen jiru wanta inni godhakkaa jiru yaada ofiisaati sagantaan ofiisaa dhumeera yeroo Waaqayyootu ga'eefidha kanaan maal ta'a jirti qurxummiin baqakkaa jirti maalitti deemaa jira inni hin beekin malee Yesuus akka torban dura akka ji'a dura Waaqayyo immoo akeeka isaa keessatti otoo Phexros hin uumamin dura hojii Waaqayyoo akka hojjetuudhaaf sagantaa Waaqayyoo fiixan akka ba'uudhaaf yaadameera waan ta'eedhaaf maal ta'utti kaate qurxummiin jalaa baqachuutti kaate gaafa Yesuus dhufu garuu maal ta'eefi hin mul'ateef ameen jedhaayyaati amma waa'ee qurxummii qabakku samtine wajjin ta'a sana booddee Phexrosiif gaaffii tokko dhiyeesse yaa Phexros jedheen kiyyoo qurxummii keetti gati kottu maal ta'e na wajjini na duukaa bu'e jedheen ati kana booddee nama walitti qabda malee qurxummii miti jedheen Phexros qoykaa akkeen abbaa kootti nagaadhaan madha dhaqeetanii waa gedha lakkitanii hubadhaa maatii baay'een qaba ijoollee baay'een qaba akkasidhaan kenne dhiiree namichi kun akeeka beeka namichi kun aggaammii beeka namichi kun nama jabaadha jabinni isaa yoo akkamidha idduman waggaa dheeraa dadhabee barbaadee dhabee achuma waan haaraa baasuu danda'a tokko faanii baase ameen haidhaat lafuman waggaa dheeraaf yeroo dheeraa halkan guutuu barbaadee dhabee maal jabinni isaa maal akeekni isaa maal aggaammiin isaa idduman dhabeeti waan jabaa baay'ee baase inni silumayyuu nama jabaa nama sirriidha waan ta'eef kan koo gateedha duukaan bu'aadha har'a waa tokko jedheen si eebbisa yaada kee yaada Waaqayyoo tan galfadha jettee ameen kannaan jettu akeeka koo gateen akeeka Waaqayyoo fudhadha kannaan jettu as qabarka mirgaa lafuma amma dhibamee waan haaraa siidoo dhiiga qaraanii warraan siifaadoo dhiiga Yesuus mee arraa kaasee gedhaayyaa akeekni Waaqayyoo gedhaa akeeka kootti dabalameera jedhaayyaa kan koo caaleera jedhaa nam milkaa gedhaa si'a lama ol kaas harka mirgaa nam milkaa jedhaayyaa as qabarka mirgaa akkasumaan si joonjessee walii gadee si ariyaa kan jiru kiyyoo mataa keessi harkaa fuudhee gateera si harkaa fuudhee gateera si harkaa fuudhee gateera gateera dhiiga Yesuus nama baay'eedhaan Waaqayyo maal qaba beektu akeeka mataa isaa qaba tonuti yaadiin tonuti uumamin uumamu biyya lafaa dura kan inni nu yaallate Phexros maayil inniidha uumamu biyya lafaa dura duraan dursee isaan beeka tureedha uumamu biyya lafaa kana dura yaadaan qabee nu beeka kan Kiristoos akka taanu eessa akka jiraan maalitti akka jiraan attamitti akka jiraannu durumaa kaasee Waaqayyo maal godheedha akeekee beekeera yaadee beeka namoonni baay'een akeeka isaanii yaada isaanii waan jiratan itti fakkaata mee hundi keessan gara kulala jirtuuf jiraattu malee otoo hin jirtan ta'een jiraattu shafaan xaruma karran deebi'a jirtuuf jiraattu malee otoo hin jirtan ta'een jiraattu lama si bukkeen qabaa jecha nama jedhe ittiin jedhaani jirtaaf jiraatta malee dhaane otoo hin jirtu ta'ee jedhaani waa'ee jireenya kana yaaddaa oo dhaane kanaaf iyyuu jedhaani akeeka kee yaada kee Waaqayyotti laadha dhaane jirtaaf jireenya fiigaa jirta malee otoo hin jirtu ta'ee ko waa'ee jireenya kana yaaddu yaadamaa yaadamu otoo duune otoo iddoo awwaalaa jiraanne otoo akka warra kaanii qaamni keenya hir'atee teenye waa baay'ee abballa Waaqayyo akka zakka gareemin akka ta'e beeku miilla keerraa harka keerraa ija keerraa akeekan qabaa jedha Waaqayyo ameen jedhaayyaat ol kaas harka mirgaa akeekni Waaqayyo narra jira jedhaayyaa sagalee qabaatiin akeekni Waaqayyo narra jira jedhaayyaa jirtaaf jireenya kana fiigda malee kobar too jireenya kun serkaa ba'ee waa'ee jireenya kana yaaduun irraanfatta serkaa too baasee Waaqayyo too tarree warra du'anii si kaayee Waaqayyo hin gattaan amma oo maal barbaade Waaqayyo jireenya jiraattu kana keessatti akeeka Waaqayyo akkatti jiraattu fedha Waaqayyo akkatti jiraattu
sagantaa waaqayyo akka jiraattu barbaada. Akka dubbisa maagal sagalee waaqayyo Roomaa 14 lakkoofsa 7 nu keessa eenyullee jedha. Nu keessa eenyullee akeeka ofii isaatiin jiraatu jedha. Akeeka ofii isaatiin du'u jedha. Yoo jiraannes yoo duunes akeeka gooftichaa jiraanna akeeka isaa immoo duuna jedha. Sagaleen kun sagalee baay'ee jabaadha. Turan tokko kana dubbisee nan barbaada. Roomaa 14:7 nu keessa eenyullee akeeka ofii isaatiin jiraatu akeeka ofii isaatiin du'u. Yoo jiraannes yoo duunes akeeka gooftichaa. Namoota yeroo baay'ee gaafa argitan jabina isaaniidhaan dandeettii isaaniidhaan qabeenya isaaniidhaan beekumsa isaaniidhaan yeroo baay'ee of tulan baay'ee argitu. Yeroo isaan baay'ee guddisan akka waan ofii fidanii akka waan ofii godhatanitti namoota baay'ee gaafa laaltan waan harka isaanii keessa jirutti yaadu jireenyi gara harka waaqayyoo keessa jira. Eenyuun argatan yaa dubbisime 7:8 nu keessaa tokko illee akeeka ofii isaatiif hin jiraatu. Nu keessaa tokko illee akeeka ofii isaatiif hin jiraatu. Tokko illees akeeka ofii isaatiif hin du'u. Tokko illee akeeka ofii isaatiin hin du'u. Yoo jiraanne akeeka gooftichaatiin jiraanna. Akeeka gooftichaa jiraan. Yoo duunes akeeka gooftichaatiin duuna. Akeeka gooftichaatiin duuna. Egaa jiraannus duunus nuyi kan gooftichaati. Maal taanus jiraannus duunus kan eenyuuti? Kan gooftichaati. Maal jechuudha kana jechuun duunus jiraannus yoo lafarra jiraanne ulfina isaadhaaf saaf hojjechuudhaan saaf sagaduudhaan waaqayyoon dhaga'uudhaan dhadhagaa namoonni baay'een namoota baay'eedhaan waaqayyoorra waan baay'ee kenneera. Qabeenya kenneera, fayyaa kenneera, ayyaana kenneera, beekumsa kenneera, umurii kenneefira. Namni baay'een garuu akeeka waaqayyoo jira akkan jiru. Dhiiree akeeka ofii isaa malee, yaada ofii isaa malee na dhagaa. Namni gaafa ofii isaa jiraatu immoo maraatuu ta'a, du'aa ta'a. Jabina waaqayyoo sii kenne waaqayyoof jiraadhu. Jireenya waaqayyoo sii kenne waaqayyoof jiraadhu. Yoos gatiin kee guddaa ta'a. Meen harkaa fudhate ameen gadhaayyaas. Yoo jiraannus yoo duunes akeeka eenyuuti? Akeeka gooftichaati. Aarsaa namoonni baay'een kaffalaa jiran waaqayyo karaa mirgaa'edha. Isaan immoo jedhu karaa bitaa'edha. Waaqayyo as taa'ee jedhu isaan immoo hi'iko iddoon kun na gubaa'e. Waaqayyo immoo akkasina iddoo ofiisi kaa'ee barbaada waaqayyo. Lafa ofiisi kaa'ee barbaada waaqayyo. Biyya ofiisi kaa'ee barbaada waaqayyo. Mandaraa ofiisi kaa'ee barbaada waaqayyo. Namoota baay'ee akeeka waaqayyo keessaa ba'anii qullaa kan ta'an nama sadin sinii eera. Tokkoffaa qalala Addaamiif Hawwaa warra jalqabaa. Addaamiif Hawwaan gaafa laaltan akkatti gaafa haasofnu baay'ee salphaa wayiiti. Jireenyi Addaamiif Hawwaaniif kenname dhaabni Eden baay'ee bal'aa ture. Torbee har'aaseera waan muraasa. Bishaan gaarii jira, burqituu gaarii jira, biqiltuu gaarii jira. Jireenyaaf kan ta'u baay'ee jira. Iddoo kana jiraadhaan yaada waaqayyooti, akeeka waaqayyooti. Yerootti deebi'ee immoo waaqayyo isaa wajjin haasa'a, isaa wajjin mari'ata. Deddeebi'uu waaqayyo akkamitti bartu beektu? Gaafa isaan isa waaqayyo nyaatiin jedhe nyaatanii gaafa dhufee isaan laalu kufaniiru jedhe miti gooftaan. Wallaaleessu miti isa beekee immoo ragga'uufis miti gooftaan. Deddeebi'uun amala isaati waan ta'eedhaaf iddoo nama kaa'etti nama deddeebi'ee ilaaluun amala waaqayyooti waan ta'eedhaaf iddoo nama dhaabetti waaqayyo deddeebi'ee nama to'achuun amala isaati waan ta'eedhaaf Addaamiif Hawwaaniif to'annoo gochuu gaafa dhufu isaan iddoon jiran iddoodhaa gadhiisaniiru. Akeeka ganamaa keessan jiran akeeka ganamaa keessaa ba'aniiru. Ba'uu bichaadhaane gaafa akeeka waaqayyoo keessaa ba'an qullaa ta'anii haati manaa abbaa manaa saalfachuutti kaate leeyyootti galaniiru. Dhigeessan gara koolaalaa. Namoonni baay'ee gaafa lafarra gaa'illi baay'een qullaatti hafeera. Maaliif? Akeeka waaqayyoo ala waan ta'eedhaaf gaa'illi namoota baay'ee ergaansii qaba guyyaarraa. Ulfinni sirraa godaane akeekni sirraa adda ba'e gara keetti adeemuu irraa kaase. Gara keetti adeemuu dhiiga Yesuus. Qabaa nama sin bukkeetiin akeekni waaqayyoo gara keetti deebi'a gara isaatti deebi'eedhaani. Ulfina waaqayyoo irra kaayee akeeka waaqayyoo keessa ba'uurraa kan jarri maal taate haati manaa abbaa manaa baqatee saalfatee kan hin beekne saalfachuu baqachuutti kaan. Sana booddee maal godhe waaqayyo qullaa isaanii gadi dhiisuu waan hin barbaanneedhaaf yaada biraa yaadeef yaada lammaffaa. Kakuu haaraa keessatti namoonni baay'een kan fudhatan gara kolala. Sila homayyuu wayyaan hin barbaachisu, gogaan hin barbaachisu, homtuu hin barbaachisu. Qullaa magiraatu garuu qullaan hin mul'atu. Maaltu dhoskeera waan ta'eedhaaf. Yaada waaqayyoo akeeka waaqayyoo fedha waaqayyooti. Amma garuu akeeka waaqayyoo keessa waan ba'aniif qullaa ta'anii haati manaa abbaa manaa saalfatti, abbaa manaa haadha manaa saalfata. Saalfiin mana isaanii galan leeyyoo mana isaanii galeera. Taa'ee gaafa yaade waaqayyo maal jedhee bakka qullaa ta'uun gaarii miti waan ta'eedhaaf jedhee jedha. Gogaa hojjetee gogaa maalii haa ta'u gogaa fuudhee maal godhe jedha itti uwwiseedha. Yaada jireenya isa ganama baay'ee migaturra san migatiin jireenya baay'ee bareedurra san bareediin
jireenya baay'ee miidhaginirra safokkisaa baay'een ta'in garuu jireenya ta'e jiraadhaa jedhe Waaqayyo kenneef. Akka akeeka Waaqayyo keessaa baatetti illee jireenyi siin malu garuu Waaqayyo akka jira nama waan taateef jiraadhu gekkaa jira. Akeeka Waaqayyo keessa ta'anii jiraachuu fi nama taateef biyya lafarra jiraachuun garagara. Jiraatteef jiraachuuf akeeka Waaqayyo keessa jiraachuun baay'ee garagara. Nama si bukkee qabi akka jedhini jiraattee jiraachuuf jedhaani. Jiraattee akeeka Waaqayyo keessa jiraachuun jedhaani. Garagara jedhaani. Qabaaraasa jiraattee jiraachuuf jedhaani. Jiraattee akeeka Waaqayyo keessa jiraachuun jedhaani. Baay'ee garagara jedhaani. As qabi waan seebbisa. Jiraattee jiraachuu kee mannaa jiraattee akeeka Waaqayyo keessa jiraachuun siifaa ta'u irraa kaasa. Siifaa ta'u maqaa Yesuus. Ol kaasa harka mirgaa yaa Waaqayyo jedhaa. Waan an jiruuf hin jiraadhodha. Ergan jiraadhee gedhaayyaa. Siifan jiraadha gedhaayyaa. Akeeka kee keessan jiraadha gedhaayyaa. Nam tokkon harka fuudhee ameen jedhaat. Sagalee gabaatiin ameen gedhaayyaat. Barataan tokko barataan ati yuunifoormii uffatee dhaqa malee garuu maal miti jireenyi isaa barataa miti. Ulaagaa guutuu maal uffatee dhaqa nan beeka duroo barattan barsiisonis beektu kan barsiistan barattoonnis beektu kan barattan akkuma koo har'a ammoo keessa kan jettan baay'ee beektu iyyuu. Yoo laaltani dabtara tokko baata. Sayyuu maal kee suuqatee surree kee suuqee. Ish yuunifoormii uffatee dhaqa garuu taa'ee maal yaada beekta sirba yaada hoteela yaada caatii qaama waan biraa yaada. Jira malee hin jiru. Barsiisa maalitti taasaa waan biraatti taasaa. Indoo yaada maalitti taasaa waa biraasaa. Wal jala darbaadha na laala hundi keessan. Jiraattee jiraachuuf jiraattee akeeka Waaqayyo keessa jiraachuun baay'ee garagaradha. Way nama si bukkeetti iyya akkasitti hin jedhe. Jiraattee jiraachuu kee mannaa jedhaani maaloo. Jiraattee akeeka Waaqayyo keessa jiraachuu kee wayyaa jedhaani. Sakanallee ameen hin gajjana sinii ta'uu dhiisuu danda'a. Jiraattee akeeka Waaqayyo keessa bahuu kee mannaa duutee akeeka Waaqayyo ta'uu kee wayya. 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 Maanni beekta hin jedhamu ta'uu danda'a nan jedha garuu afaan guuteen. Narraa haa ba'uu wayii bakka erga ba'anii balleessuu koo mannaa na laallata waa'een isaanii waan ta'eedhaaf abbaa biraan qaba waan ta'eedhaaf nama biraan qaba waan ta'eedhaaf jedhe Waaqayyo yaade maal godhe gogaatti uwwise. Gogaan hin maluufi ture garuu jireenyi gogaan hin maluufi ture uffannaan gogaan hin maluufi ture isaaniif kan malu maa'in bakka kan irraan moofamne na jijjiirii kan hin barbaanne yeroo hundumaa calaqqisaa kan deemu irraa ayyaana Waaqayyo wayya ture ameen gedhaayyaat. Hinnammaa kun garuu akeeka Waaqayyo keessa waan baaniidhaaf natti jijjiirii hin xuraa'ee saamunaa fidii horii biraa qalii waa biraa gaafate. Ataataan nama baay'eetti kan baay'ate nutti kan baay'ate maani beektu akeeka Waaqayyo keessa waan baaneef. Namni gaafa akeeka Waaqayyo keessa ba'u itti baay'ata ataataan rakkinni itti baay'ata. Dhiphinni itti baay'ata, qorumsi itti baay'ata, lolli itti baay'ata, waa baay'ee itti baay'ata. As qabe harka mirgaa har'aa qabee gabsirraa godheera maqaa Yesuuseen. Gabsirraa godheera ameen gedhaayyaa. Qabaa nama si bukkeen akeeka Waaqayyo keessa gaafa baatu dhaane. Waa baay'eetu baay'ata jedhaane. Kanaafiyyuu gedhaane akeeka Waaqayyotti deebi'ee dhaane. Deebi'uun siifaa ta'u guyyaarraa. As qabe harka mirgaa deebi'uun siifaa ta'u maqaa Yesuuseen. Deebi'uun siifaa ta'u maqaa Yesuuseen. Akeeka Waaqayyo keessa maaltu nama baasa? Waasa jiru badina bariifadhe tokko. Akeeka Waaqayyo keessa kan nama baasu inni jalqabaa. Namni akeeka Waaqayyo keessa ba'uudhaaf karaa kan ta'u tooftaa kan ta'uuf inni jalqabaa yaada garaa namaa isa hamaadha. Yaada garaa namaa. Yaadi namaa kun yaada Waaqayyootiif finciluu barbaada. Yaada namaa gaafa laaltan yaada Waaqayyo firraa biloo gochuu barbaada. Akka waan gaarii si yaadutti, akka waan baay'ee si gargaarutti, akka waan daandii dheeraa si adeemsutti. Gaarii godhe yaad. Maayee dhabbaan barreessaa Solomoon himtiyyuu namni akka ofii isaatii yaadutti karaan jireenya isaa hundumtu maalitti fakkaata? Qullaa'aatti fakkaata garuu maal mitiidha? Qullaa'aa miti. Karaa Waaqayyootu qullaa'aadha malee karaa namaa maal miti? Qullaa'aa miti. Amma akkas jechuu dandeessu maal ofii qofa hamaa yaadaa jechuu dandeessu caafata naasaa jira. Ofii qofa hamaa yaadaare. Bamma namtaan birammani ani daawwitiif waan namaa yaadu gaarii godhe yaada garuu maal miti? Gaarii miti. Yoo eenyu namaa yaade malee yoo yaadu Waaqayyo siife malee siifaa iforraa kaase. Akeeka Waaqayyo sinii qabu karaa raagota dhugaa ishee sobduun kennani karaa raagota dhugaatiin baay'ee dhageessaniitu garuu raawwatameera hin raawwatamne. Akeeka Waaqayyo sirrii sinii qabu abjuutii Waaqayyo gara kee fideera galma ga'eera galma hin geenye maaliif jedhe akeeka Waaqayyo keessa waan hin jirreedhaaf yaadi garaa keenya inni hamaan nu fudhatee fiigaa waan dhalo maal ta'e keenya Waaqayyo karaa bulee jira karaa tafee jira.
Ermiyaas maayidha 17:9 garaan namaa gadhaa bowwaa gadi fagoodhaadha. Eenyumtu qoree ilaaluu hin danda'udha. Waaqayyo garuu gadhaa yaada namaa fi garaa namaa adda baasee beekaadha. Yaadi garaa namaa gad fagoodha. Qiliilee bowwaa guddaadha. Eenyumtu ilaalee hubachuu hin danda'udha. Waaqayyo garuu gadhaa yaada namaaf yaada garaa namaa adda baasee maaliin godha gadhaa inni ilaala hin beekaadha. Waaqayyo beeka waa'ee mana kee. Waan akkati yaaddu beeka Waaqayyo. Mi'a meen gadhaa iyyaati. Maali Waaqayyo makee nu dhawwate beektu? Maali mana nu dhawwate beektu Waaqayyo? Hundi keessan gara kolala. Namoonni tokko tokko maali beektu? Har'a hiyyeessa. Bara hiyyummaa isaanii namni yoo itti gife maali? Bara hiyyummaa isaanii namni yoo itti gife dhugaa. Utuma Waaqayyo makiina naa kennee namicha har'a natti qoosee darbe kanatti maalan godha jedhu. Silaallee kilaaksitti godheen gurra xiyyisiin bukkee darbaa jedhu. Awwaarattan kaasa jedhu. Dhugaadhaan qiimaa yaadu. Otoo Waaqayyo mana kireeffatu immoo yoo ta'e kireeffatanii galita karaa yoo rakkiseen maali beektu? Otoon kireeffadhee namichi kan akka carraa ta'e dhufee mana koo keessa galee narraa kireeffatee akkam akkan godhee ijaabaadhu beeka. Kan ammaadha Waaqayyo yaada kee argee ragaa siin ta'uudha. Dhugaadhaan isuma dhugaa. Otoon baradhee jenna miti otoon baradhee utuu Waaqayyo iddoo guddaa naga'ee otoon ganda keenya hoogganee warra abbaa koo gadi qabaa turan akkam akkan ishee godhu beekan tureettu. Beektanii garuu isa kanan beekudha Waaqayyo. Dhugaa. Of qoradhaa kamuma yoo nan dogoggore ta'e natti sirrii miti. Utuu Waaqayyo naa kenneem abbaa qabeenya tona godhee tuun hoogganaa ta'ee dhaqee waa godheem gaafa laadhuufillee atillee akkas naan gatteetta jechaan laadhaaf jedha. Har'a waa siin jedha Waaqayyo. Ani gaariidha. Gaarii yaadi. Ameen jedhaa iyyaati. Tuusii deebi'a ta'e immoo akkati yaaddeetti bara. Otoo ta'e immoo akkanaaf si hojjennetti otoo nu hojjetamee immoo waa baay'ee ture. Yoona kana kobar gooftaa irraa fayyinatti dhagaa guuraa oolla mitiire. Ati Waaqayyoodhaa ittiin kenna mitiire. Jirta amma ittiin kenna mitiire. Ani jiraachuu qof dhiisuu qof qoyigaa qilleensa kon sirraa fudhata nuun jedhee ko guyyaa adii dhumna mulluu taane. Na dhagaa sabaa. Maaliif beektu? Yaadi garaa namaa inni hamaan maal godha akeeka Waaqayyoo karaatti nama galaa hambisa. Akeeka Waaqayyoo keessa nama baasa. Mee sinumtu qoraa ilaalaa ammuma hundi keessan gara kolala. Namoota baay'ee gaafa laaltan betelee biyya kana keessatti rakkinni Afrikaa yeroo laaltan aangoo fi hiyyummaadha mitiire. Rakkinni inni guddaan. Otoo amma nam tokko aangoo argate akka carraa ta'e ganda keessa dhaqee bulchee sagal qaba ijaabaa nagal qaba malee hojiin jalqabu. Dhugaama soba. Ijaaba fan nagal qaba maal? Sabar tokko daarii isaanii dhiibe ammoo qaxxa'uu jalqaba. Sabar tokko abbaa isaa waa godhee hidhe maal gochuu jalqaba? Dabaree. Sabar tokko waa isaatiin jedhe dabaree. Biyyesuus masqabar kamirgaa. Afuura akkasii irraa si'ii keera maqaa Yesuuseen. Si'ii keera maqaa Yesuuseen. Ati kana waa yaadduudha Waaqayyo maayidha. Yaa mucaa koo dhiisi. Yoon sitti kenne aangoo nama hiitee fixxaati sammuu makkee hidhaatiin taayinuun jedhaga. Yoon sitti kenne horii kana ofii keessa nyaatti namaaf isin laalti waan ta'eef dhiisiidha. Kana manna arjummaa gaarummaa yaaddee Waaqayyo si haa badhaasu ameen jedhaa iyyaati. Nama si bukkee jiru qabaati gaarii yaadi gaarii sii ta'a jedhaani. Qabaarraasa gaarii yaadi jedhaani. Gaarii sii ta'a jedhaani. Waaqayyo illee jedhaani. Warra si miidhanii gararraa jedhaani. Waan guddaa si yaadeera. Atis waan gaarii yaadeedhaani. Na yaada kan jedhu ameenaa jedhaatu. Amma Waaqayyo mana baay'ee sii kenna warra sitti kireessan akka carraa akka kayyoo galan gaarii gootaa fiire. Hin gootaa. Har'a waadaa galii waa sii ta'a jee kana booda hin gootaa. Siilaa tagaa Waaqayyo. Ammuma hiiki malee dhugaa sii hiikama. Biyyesuus naarkaa fuudhii waa dubbakan jedha. Ammuma fixi malee sii xumurama maqaa Kiristoosiin. Aska barka mirgaa warra badiiba sandiyaa. Tokko sii kenne akka kudhanitti kan si himate Waaqayyo akka zakkaa jedha. Otoo harki namaan argin, otoo iji namaan argin gaara baasuu siifaa ta'uu dhiiga garaani warraan. Siifaa ta'uu dhiiga Yesuus. Mee amman gargaaree ol jedhaa iyyaa. Nan gargaarama jedhaa. Ol kaas harka mirgaa. Amman gargaaramee ol immoo jedhaa. Nan gargaara jedhaa iyyaa. Utuu akka namaatti immoo kanaaf singalateef akkisan oona kanan geessanii. Utuu akka keessaniiyyuu, utuu akka mataama keessaniif, mataama keessaniif utuu akka keessanii darran geessanii. Utuu akka daawwitii irran ga'u. Kanaaf maal gochuu qabna ree gaarii isa ta'e yaada Waaqayyo. Yaadi gara namaa inni hamma maal godha beektu akeeka Waaqayyo karaatti hambisa. Akeeka Waaqayyo keessa nama baasa. Tuunaa laatte. Tokkas goote. Garaarraa kaaftanii garuu gaarii kan yaaddan gaarii isinii ta'a. Kottaa amiin jedhaa.
በኢየሱስ ስም nama tokko burqaan kun haadha guyyaarra asuma qabaar kamirgaa dhugaa sagalee waaqa dubbakkaan jira maqaa Kiristoos Yesuusin yaanni garaa Yesuusiif kenname siifaa kennamu siifaa kennamu irraa kaase siifaa kennamu irraa kaase siifaa kennamu irraa kaase utuu harka kootti kennin gadhiin harka keetti hin kennu waaqayyo hin kennu ilana dhagaa dhugaa waaqayyooti hin kennu waaqayyo utuu waaqayyo kelee harka kootti kenneeti sitti hin kennu waaqayyo utuu harka koo galte hin gadhiin hin galtu utuu harka koo galan hin gadhiin harka kee hin galan maaliif jedha waaqayyotu waaqa waa namaatti walii galu miti akee akkasiin akeekkatiin maal gattare fidi malee tumti gaariin godha nan gargaara nan badhaasaan yaa abbaa sagalee kan akkasuma hin dargineeti nam tokko argatu guyyaarraa iskabar kamirgaa nam tokko argatu maqaa Yesuusi nama sin bukkee jiru qabaarraa isaa gaarii godhi gaarii sii ta'a jedhaane yaadi waaqayyo sii daawwata jedhaane akeekni waaqayyo sirratti ta'a jedhaane tokko harkaa fuudhee ameen jedhaatu dabalee ameen jedhaatu yaadi gara namaa baay'ee murteessaadha jireenya kee kan waaqayyo keessa jiraachuudhaaf fiixaan baasuudhaaf mi'oonni keessan gara kolala amma hojii gara garaa qabdu iddoo gara garaa ooltu maali yaadaa jirtu maaltu beeka akeeka waaqayyo baratta garuu barnoota keerratti maali yaadaa jirta maaltu beeka akeeka waaqayyo iddoo hojii ammaa gal akeeka waaqayyo ta'uu danda'a akeeka waaqayyo ammaa keet maali yaadaa jira yaanni kee tajaajiluun koo akeeka waaqayyooti beeka magala muree dhibba garuu maali yaadaan tajaajilaa jira yoon tajaajilu kana akeeka waaqayyo keetti yaadaa jiru kun maali dhagaa itti fufumaa ta'u dhaabachuudhaaf akeeka waaqayyo erga ta'e beekee akeekni koo baay'ee murteessaadha yaadi garaa koo sirriidha afaan raagotaan jalqabuu dandeessa xumuruudhaaf garuu akeeka waaqayyo keessatti akeekni kee baay'ee murteessaadha maal akeekta akeeka waaqayyo sila lakeetti yaada waaqayyo keetti maal yaadda jallina moo du'a moo balleessuudha moo gaarii gochuudha gaarii taanaan golee arfaniin karaa kee banera dhiiga garaanii warraan yaadi kee baay'ee murteessaadha fakkeenya 4:3 maalidha wanti jireenya barbaachisu yaada gara namaa keessaa waan ba'uudhaaf yaada kee ba'eessa godhi eeggadhuudha jireenyaaf kan barbaachisu yaada gara namaa keessaa waan ba'uudhaaf yaada kee ba'eessa godhi eeggadhuudha wanti jireenya barbaachisu yaada kee keessaa waan ba'uudhaaf yaada kee maal godhi eeggadhe ba'eessa godhi eeggadhu yaadi keenya qullaa taanaan jireenya qullaa jiraan hamma yaada kee sii kenna waaqayyo yaada ida'uu gocha walqixa milkoomisa fida yaada kee ida'uu gocha kee walqixa milkaa'insa fiixaan bahinsa akeeka waaqayyo sii fida isa yaadde raawwatta isa yaadde goota yaada kee malee waan ati gootu tokko iyyuu hin jiru yaada kee kana fuutee yaada waaqayyo keessa galchuun garuu ga'ee keeti caaffanni maalidha Isaayyaas 55 lakkoofsa 8-9 yaadi koof yaadi keessan jedha amma bantii waaqaaf lafti walirraa fagaatu walirraa fagoodha karaan koo karaa keessan irraa fagoodha maaliif jedhe waaqayyo yaadi garaa namaa hamaa waan ta'eedhaaf yaadi garaa namaa qajeelaa waan hin taaneedhaaf ani maalidha waaqayyo qulqulluudha gaariidha yaada sirrii kan qabu waaqayyo dhaatiidha akeekni waaqayyo mana keerraa bara keerraa umurii keerraa qabu ka galma ga'u hudhaatti cisuurraa akka ooltu barbaadda ka galma geessu eenyumaafuu waaqayyo akeeka mandaraan qabu akeeka balbalaan qabu akeeka harka namaatti si ajjeesuu waaqayyoon qabu mee warri waaqayyo na beeka jettan በኢየሱስ na beeka warri gattanii gadhul kaasa sin beeka waaqayyo xinnaama guddaa si yaadeera ree dhuguman jedha xinnaama guddaa si yaadeera maaliif xinnoo jiraanne an akkas akkaan bulalkan maaliif jireenya xinnoo kana jiraadhe laamin maaliif nahi jechuu qabda guyyaarraa waan sii kadhadha as kabar kamirgaa waan itti dhuften akka timbaan hidhaa kanarraa sii keera በኢየሱስ ስም sii keera nama si bukkee jiru qabiidhaas waaqayyo akeeka guddaa sii qaba jedhaane jireenya guddaa sii qaba jedhaane mana guddaa sii qaba jedhaane waltajjii guddaa sii qaba jedhaane yaadi garaa keessi ni dhiingedhaane as kabar kamirgaa kan amante irraa sii keera irraa sii keera irraa sii keera irraa saar kamirgaa irraa hiikameera jedha warra amantaan jedha irraa hiikameera jedha waaqayyo maal jedhe guyyaa tokko saba Israa'eliitiin yaada ani isinii yaade eenyu duwwaatu beeka jedhe ani ma duwwaatu beeka jedhe inni yoda yaada si yaaddan gara fuulduraatti yaada isinii raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti waaqayyo yaada namaa mormuun isiniin jedhe maal godha malee yaada namaatti walii galuu dhiisa malee hin taaneef taana yaadni namaa yaada namaatti waliin galu waaqayyo
Himmor megachummaa jechuudha Waaqayyo hin ta'in jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee ollaa keetii guddattu dugda ba'achuudhaaf wanta iji namaan agarre ala keef kan ta'e ala olmaa dhoowwatta yoo ta'e qabeenya irra qabdutti raawwachuu dandeessa. Sa Waaqayyoon kennii gadi sitti niyyu. Sabariif garuu maal godha Waaqayyo harka isaa dachaafata. Biyyesuus mana keerraan dacha'in harka Waaqayyo. Mee warri waldaa keessas qabar kabirgaa harki sii kennee bare mana keerraan deebi'i maqaa Yesuus. Gola keerraan deebi'in. Mana keerraan deebi'in. Bara keerraan deebi'in maqaa Yesuus. Yaadan isin yaade ani maduwwaatu beekaa. Lammaffaa maaltu akeeka Waaqayyo keessa nama baasa? Of tuulummaadha. Of tuulummaan yaada Waaqayyo kanaachi akeeka Waaqayyo keessa nama baasa. Seexan inni ergamaa dhifaa ture inni ergamoota keessaa yoo hangafa ergamoota ture akkanni akeeka Waaqayyo saafii qabu yaada Waaqayyo saafii qabu keessa kan sabaasa kan godhe maalidha? Of tuulummaadha. Jireenya of tuulummaati. Mee waan isinii kaasa. Akka bisa Saamu'eel duraa boqonnaa 16 lakkoofsa tokko keetti gaafa laaltan. Gaaf tokko Saamu'eeltu raajiidha bara isaa keessatti. Saa'olis ta'u Daawitiin Waaqayyo karaama isaa kaaseef. Waaqayyo karaama raajii kanaa kaase. Karaama raajii Saamu'eel jalqaba Waaqayyo sabni Israa'el mootii barbaanna gennaan eenyuun kaaseef? Saa'olin kaaseef. Barikka sagalee raajii dhaga'ee kan dibee kaasee kan Waaqayyotti dubbate karaama eenyuti? Karaama Saamu'eelidha. Bara eegee guyyaa eegee Waaqayyo kakuusa raawwatee aangootti laannan Saa'ol aangoo sana keessatti Waaqayyo akkasitti hin jedhe aqiitii Amaaleqota raawwadhu balleessi kottu jedhe. Aangoo Waaqayyo kenneef hin garuunni dhaqee balleessuu caalaa waan gaariitti fakkaatu ofiisaa godhee wanta gaariitti fakkaate mosa kan fidee dhufe. Saamu'eel baricha Waaqayyo akkasitti hin jedhalkan. Saa'ol waan isaatiin jedhe raawwakkaan jiru waan ta'eedhaaf tuffadheedhaan jedheen. Sin tuffatii Waaqayyo. Tuffadheedha jedheen. Kanaaf hooree ani kana booddee isarraa yaada koo kaaseera. Ni kana booddee kan koo miti hoggataa koo miti jedhe. Aan nama tokko argadheera. Mana Isseey keessaa Daawitin argadheera. Isan moo dibata gosa qulqulla nan diba. Inni bakka naa bu'aa jedhe Waaqayyo. Saa'ol guyyaa sana kaasee afurri Waaqayyo irraa godaan. Daawit immoo haaraa dibame dhaqii dibee jedhe Waaqayyo. Ndam Saamu'eel dhaqee dibuudhaaf raajii Waaqayyo raajii namni jabaan baay'ee sodaate Saa'oliin. Maaliif baay'ee jaallatameera. Waggaa 42 guutuu Saa'ol mootii ta'ee busheera. Garuu kan sin dibu waggaa 42 keessaati waggaa 2 bichaa garaa Waaqayyo gammachiise hojjete. Waggaa 40 guutuu teessoon gadhiifne garuu maalidha? Akeeka Waaqayyo keessaa ba'eera. Yaada Waaqayyo ala fiigaa jira. Yaada waggaa 42 keessa waggaa 2 yaada Waaqayyo tajaajilee waggaa 40 guutuu kisaaraa du'a yaada. Qobaa hojjeta qobaa baa qobaa gala. Waa gede seebbisu as qabar kamirgaa. Otoo ofirratti hin bariin sirraa kan adda ba'e yaadi Waaqayyo as qabar kamirgaa. Akeeki Waaqayyo gara keetti adeemu irraa kaase. Besa galee gabaatti yaa Waaqayyo jedhaayyaa. Otoo ani hin beekin jedhaayyaa. Yaadi kee jedhaa. Akeekni kee jedhaa. Narraa adda ba'eera yoo ta'e ol kaasaa naaf adeemuu jedhaayyaa. Hin barbaaddaa. As qabar kamirgaa. 42 busheetu lama bichaatti gammadee Waaqayyo as qabar kamirgaa. Sin amana yaa Waaqayyo. Adaraa asuma qabar kee lamaansaa. Tonni amanee jiru inni garuu hin beeku ati garuu irraa adda baatee yaadi kee irraa adda ba'ee akeekni kee irraa adda ba'ee qobaa fiigaa kan jiru qobaa ba'ee galaa kan jiru qobaa tajaajilaa kan jiru har'a nama sirutti akeekni kee hadeemeo akeeka Waaqayyoo keessaa ba'anii kurnaffaa kennuun hin danda'ama tajaajiluun hin danda'ama raajuun hin danda'ama. Hojii eeggachuun hin danda'ama haadha manaa bulchuun hin danda'ama mana ofii bulfachuun hin danda'ama dhagaa garuu maaliin qabu gaafa gattan milkoomina hin qabu hin danda'ama maalan sin hin gadhe silgala waan jirtaniif sin jiraachisuu danda'a waan hin jiru na jiraachisuu danda'a Waaqayyo garuu akeeka Waaqayyo jiraachuun baay'ee fagoodha herreega namoota akeeka Waaqayyo jiraatanii isinitti madhuma irratti na dhagaartu akeeka Waaqayyo keessa waan baateedha Waaqayyo mana barumsaa keessa sin ari'u waldaaraa sin ari'u. Do'aar sarara bu'isin hin jedhu dhiire fiigi yaada keetiin isin jedha dogeessu galma isaa laaltayidha waa gede seebbisa harka ofii keerraa si fuudheera dhiiga qaraanii irraan as qabar kamirgaa si fuudheera dhiiga Yesuus ol kaasa yaa Waaqayyo jedhaayyaa yaada mataa koo keessaayidha na baaseedhaayyaa akeekni Waaqayyo mana keerraa qabu maalidha? Hojii keerraa fayyaa keerraa humna keerraa maal qaba Waaqayyo waa'ee mana isaa waa'ee hojii isaa waa'ee hiyyeessa naannoo kee waa'ee waajjira mootummaa akeekni Waaqayyo sirraa qabu maalidha? Hin beekta garuu dagatte malee hin beekta garuu didde malee hin beekta garuu dhiifte malee maaliif jedhe Waaqayyo yaada gaarii nama keessa kaa'uun ga'ee isaati.
Hindidde malee waaqayyo gaarii baay'ee godhi isin gekkaa jira. Dhaqinaa gargaari hiyyeessana karaa kee lafaa kasa gannaan didde malee. Dhaqinaa dhaabad waajjira sana karaa kee sirreessa gannaan hindidde malee akeekni waaqayyo achiin fiixaan sii baachuu barbaada. Hindidde malee awwaachuu didde malee biteennaan bituu didde malee godheennaan didde malee waaqayyo akeekaan si hojjechiifachaa ture. Akeekaan si baasa ture waaqayyo. Namoonni baay'een akeeka waaqayyo galaasat jedhaniiru biyyesuus askabar kamirgaa nama 500 irraa liitorkii afuura addaan cite deebiseera biyyesuus deebiseera. Nama si bukkee jiru qabi akeeka waaqayyo keessaan ba'iin jedhaani maalo. Umurii gabaabbachuu dandeessa jedhaani. Du'uu dandeessa jedhaani. Milkaa'insa dhabuu dandeessa jedhaani. Guyyaan araara sirraa fagaachuu danda'a jedhaani. Deebii jedhaani. Nan deebi'a kan jedhu si'a lama ameenaa jedhaas. Dabali ameenaa jedhaas. Meerka bitaa mirga ol kaasi ameen jedhaayya. Haadha hiyyeessaa naannoo kee karaa makee kaafachuu barbaada waaqayyo. Karaa kee. Isarraa yoo eeggate saboriitti immoo ceetaka. Isarraa fiixaa yoo baaftanii borii galma ga'a. Nalaali gara koo sirra akeekni waaqayyo jira. Sirra akeekni waaqayyo jiraan jedhe. Harka mirgaa mataarra kaawwadhaa. Narra akeekni waaqayyo jira jedhaayya. Ani akeekaa nan dhufe jedhaayya. Gara koo laalime maaliin waaqayyo balaa makiinaa si hambise beektaa? Akeekaafidha. Maaliin waaqayyo ilmoo hiyyeessaa keessa nama si godhe beektaa? Akeekaafidha. Maaliif sammuu kee bane beektaa waaqa dandeettiidhaan? Akeekaafidha. Maaliif arraba kee dibe beektaa waaqayyo? Akeekaafidha. Ofii isaa yaadeetudha. Kan waaqayyo kan ormaan godhiin, kan waaqayyo alagaaf hin godhiin, kan waaqayyo baattee iddoo biraan dhaabatiin akeekni waaqayyo mana keetti galmaa ga'oomee gedhaayyaat. Ol kaasar kamirigaa yaa akeeka waaqayyo gedhaayyaa. Narraan deebiin gedhaayyaa. Sitti fakkaatiin iddoo baay'ee ooluun hin danda'ama. Akeeka waaqayyootti dura kee gugguufaa irra. Akeeka waaqayyo dhaatti bifa ijoollummaa gataa girra bar. Yaada mataa keenya miti. Kan mataa keenya waa baay'ee ture gati kan kee as qabar kamirgaa kiyyoo mataa kee si harkaa fuudheera biyyesuus. Si harkaa fuudheera. Si harkaa fuudheera. Naataa kan jedhu si'a lama ameenaa jedhaatu. Dabali ameenaa jedhaatu. Gaafa namni akeeka waaqayyoo keessaa ba'u isinitti himu Saa'ol ilaalaa hafuurri waaqayyo irraa sokke akka nama maraatee ta'e. Maraatee raagii dubbachuu jalqabe. Maraatee raagota walakkaa galuu jalqabe. Maraatee nama dibataa Daawitin adeekuu jalqabe. Maraatee maal gochuu jalqabe? Mana hoodduu dhaabate. Dhaqaa dubbisa Saamu'eel 27 irratti. 27 nama maraate beektu? Hin maraateem Saa'ol hafuurri waaqayyo irra sokkeedhaaf. Of tuulummaatti waan galleedhaaf. Ana malee waan gedheedhaaf. Akeeka waaqayyo keessa ba'e. Durri raajii waaqayyo tittaasaa. Saamu'eel 27 gaafa dubbiftan garuu bara isaa keessa raagiin isa gargaaraa ture. Saamu'eel hin du'e waan ta'eedhaafi Saamu'eelin barbaacha eessa dhaqa beektu? Dhaqaa dubbisaa akka Saamu'eel 27 lakkoofsa tokko. Mana warra xibaartoo kanatti dubartii hoola dubbattu qaalluu bira dhaqe. Afaan har'aatiin qaalluu. Eenyu bira dhaqe hin jedhe? Dubbadhaa eenyu bira dhaqe? Qaalluu bira dhaqe. Maal barbaacha? Aangoo harkatti kufe waan ta'eedhaaf hojii wallaaleetu dubartittiin dhaqee maalittiin jedhe? Yaa dubartiin ana dhenna nama barbaadu qaba naa dammaqsee eenyuun jennaan nama barbaadu qaba jennaan. Waan isaan beeku namicha tokko wayyaa gadi dheeraa wayii uffata ol dheeraa wayiiti nama dhaabbii toleessa wayiiti baagidha jennaan bakka eenyudha naa dammaqsuu barbaade. Saamu'eel gadii gaafa dhannaan Saamu'eelidha jedhe. Dubartittiin Saamu'eelumaatteen Saamu'eel akkas jedhe ka'ee ati maaliif na rakkistaa? Jiraa koottis na dhiphiftee waaqayyo dhaga'uu diddee waaqayyo irraa galagalte. Amma immoo jedheen Saamu'eel ka'ee du'eellee akka inni boqonneedhaaf karaa eker dubbisu na wajjin haasoftaati jedheen. Maaliif akeeka waaqayyo didde? Maaliif yaada waaqayyo keessaa baate? Namoonni akeeka waaqayyo keessaa gaafa ba'an arguun isaanii illee sirrii miti. Maraachaa bulu, qaajjaa bulu. Na dhaga'i guyyaarraa. Yoo akeekni waaqayyo gara keetti deebi'e, akeeka waaqayyootti yoo deebite, qilleensa addunyaa kana nama baay'ee galaa booree siif garuu sirriidha. As qabar kamirgaa. Aduun nama baay'ee goolu siif garuu aduu fayyinaa ta'a maqaa Yesuus. Aduu milkoominaa ta'a maqaa Yesuus. Ol kaasaa harka mirgaa akeeka waaqayyoon jiraadha jedhaa isa lama. Olima kaasaa akeeka waaqayyoon jiraadha jedhaa. Sadhumaa sadaffaa abdii kutannaadha xumureedha. Abdii kutannaa. Namni gaafa abdii kutu akeeka waaqayyo keessaa ba'a. Abdii kutannaan. Jireenya amanaarraa waan hin eegamneef waan waaqayyoon barbaanne abdii kutachuudha. Maaliif beektu? Amantoonni qabeenyi isaanii inni guddaan amantii abdii isaanii irra jirudha. Abdicha kan eeggata maalinidha? Amantii isaatiinidha. Abdiin immoo kan fide maalidha? Amanachuu kenna fideera waan ta'eedhaaf.
Abdiin keenya eenyudha? Waaqayyootiinidha. Amanaan abdii kunnaan akeeka Waaqayyoo keessaa ba'a. Yaada Waaqayyoo keessaa ba'a. Abdii kutannaan jireenya nama baay'ee mancaasa. Na dhagaa. Dargaggoon abdii kuttan, amantoon abdii kuttan, waa'ee mana keessanii, waa'ee gaa'ila keessanii, waa'ee hojii keessanii abdii kan kuttan siif ta'uu dhiisuu danda'a. Waaqayyoof garuu ta'eera ta'uu danda'a. Siif hin ta'e ta'uu danda'a. Waaqayyoof ta'eera ta'uu danda'a. Abdiin kutii waa'ee mana kee. Abdiin kutii waa'ee gaa'ila kee. Namni abdii kunnaan akeeka Waaqayyoo keessaa ba'a. Yeroo baay'ee kutaan kun baay'ee dubbatan walaa keessaa keessatti yaadi Waaqayyoo yaada keenya irraa baay'ee fagoodha. Mee namni keessan gara kolala. Namni tokko Waaqayyoo irraan gadeen kun lamaan nama buusuudhaaf kaya lamatu jira. Ilaala. Waltajjii kanarraa gadi bu'uudhaaf irraan gadee lama jira. Tokko isteeppii aarsaa nama gaafatu jira. Lammaffaa immoo isteeppii gulantaa isaa eeggate akka barbaadetti bu'uu kan dandeessu jira. Isteeppii nam tokko Waaqayyoo garaama tokko keessaa ba'anii lakkuuma ta'anii bakka aarsaa si gaafata bu'ee jechuu danda'a. Foqoqaa, sodaachaa, bowwaasaa, qiliileessaa. Maal Waaqayyo karaan sirrii achiin jira gaafate jettu noonoo hanki achiin mitiidha. Maal inti naanfachiin ba'anii lakkan kee achiin miti eessaaniree asumarraan Waaqayyo jedhe taanaan karaadha. Ameen gadhaayyaat. Maaliidhaan jedhee ol kaasa harka mirgaa karaadha jedhaayyaa. Maal ekkeleen faasiin baano kunee karaa sirriin gila levelii qaba karaa sirrii asumaan baata. Eessaan nama sodaachisa gaafa qajeeltu waan addaan dhaabattu fakkaata. Bu'eedha Waaqayyooti. Jetteere bu'i. Sodaachaa boo'a warra ka Waaqayyo maal godhe beektu karaa miganne gaggeessan karaan taanee fi qajeeshan aarsaa kana yaada kan kanatti hin deebi'a. Waaqayyo jedhe taanaan hin sodaatin bu'e achumaraan hin ga'ama. Utuu sodaattu yeroo fixa malee too qajeelte koon baata. Nam tokko na harkaa fuudhee ameen aayidhaatu. Gulantaa lammaffaa yaada ammas akka nama lammaffaatti na yaada namaatiin tokko bu'e hin deebi'e. Yaadamu garuu sila hin bu'aman fakkaatu. Ni ammaa garuu nagaadha. Bakka xibbatiin haasaaba. Ka barbaade to'aggachuu danda'a. Karaan isaa sirriidha. Nagadi isaa sirriidha. Abjuun isaa sirriidha. Maatii baay'ee qaba. Gaa'illi isaa sirriidha. Kan kee garuu jeeqamaadha. Too maal gootu utuu yaada Waaqayyo eegdu ergaan si qaba guyyaadhaa. Bu'aa ba'iin kan kee hin caala maqaa Yesuusin ameen gadhaayyaati. Ol kaasa harka mirgaa akeeka Waaqayyoo taanaan gadhaayyaati. Jeeqamaa yoo ta'e iyyuu gadhaayyaa. Goolamaa yoo ta'e iyyuu gadhaayyaa. Hunkuramaa yoo ta'e iyyuu gadhaayyaa. Kan Waaqayyoo hin caala jedha. Ol kaasa harka mirgaa kan Waaqayyoo hin caala jedhaayyaa. Hin amantaa guyyaarraa as qaba harka mirgaa baradhu hojjedhu as qaba harka mirgaa har'aa qabeessin eebbisa maqaa Yesuusin. Akeeka Waaqayyoo baattee bitintiraa kan jirtu hin kuftu jedhe Waaqayyooti. Hin kuftu jedhe Waaqayyooti. Hin kuftu jedhe Waaqayyooti. Harki utubeessi dhaabu dhufeera. Dhufeera. Ijoolleen irra buusa harka mirgaa raasaa akeeka Waaqayyoo baadheen jira hin badu jedhaayyaa. Raasi akeeka Waaqayyoo baadheen jira jedhaayyaa. Badeen badu jedhaayyaa. Badeen badu jedhaayyaa. Yoon du'e iyyuu jedhaa. Waaqni koo Yesuus jedhaayyaa. Du'aana kaasa jedhaa. Abjuun kee siif akka warraa kaasee. Manni kee akka warraa kaasee. Nagadi kee akka hodhii gagaraanii warraa. Na dhaga'i. Abjuu guddaa si baachisee Waaqayyo rakkachaa kan jirtu. Akeeka guddaa baattee dhiphachaa kan jirtu ergaan si qaba guyyaarraa. Galaan nammaa si nyaatudha Waaqayyooti. Nam tokko na harkaa fuudhe yoo ameen gadeen ta'a abba Yesuus. Fudhamee nafu abjuun kee. Waaqayyo karaa ba'umsaa qopheesseera. Ol kaasa harka mirgaa akeeka Waaqayyoo baadheen jira jedhaayyaa. Nama sin bukkee qabaa ol kaasa akeeka Waaqayyoo sirra jira jedhaani. Hin baddoodhaani. Hin duutoodhaani. Waaqayyo karaa qopheesseera jedhaa. Hin baata jedhaayyaa. Hin amantaa. As qaba harka kee lamaansaa karaa ati yaadne karaan qophaa'eera. 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 Warra amantan baa. Baa. Mee akeeka Waaqayyoo baadheen jira jedhaayyaa. Otoo akeeka Waaqayyoo baattee jirtu akka Yoseef qullaa ta'uu dandeessa. Maqaan si baduu danda'a. Waan barbaade ta'u haadharraa abbaarraa adda ba'uu dandeessa. Waaqayyo garuu akkas jedha boolla yoo buutes mana hidhaa yoo galtes asin qabdu harka mirgaa maqaa baay'ee yoo sitti ba'es waan jekkaa yoo wallaaltes qullaa kee yoo taates isan galama siin gade galmaanan gaa'edhe Waaqayyooti. Nam tokko didee olu taane ameen aayidhaas. Mee akeeka Waaqayyoo baadheen jira jedhaayyaa.
نرجع كيني واقعيو غنايا أني كراتي نفناياس هنا منتا أسكبر كجيلا مانسا سين كردا سمران أكما عريفته موتيج بيا جبس يوسفين وما فرتمان لكم سكونا فرت عريفنا ويا راباسا متى رامورا إنسان راكورا ويا تفسا جيرا في داكم أجد والكاسر كلامان إن يكتم بيكو أكيك واقعيو باته مكان سبدا كنتري أبولا كيران ماتي كيران هريا كيران أولا كيران ولدا كيران نانو كيران سكبر كجيلا مانسا مكان سبدا كنتري كلها تفيرا كان سينجران هيوميرا بديرا كان سينجران كفتة كان سينجران بق أكنا بود أولا كبيتشا إيجا كان جيران إدونغال لغالتة كان سينجران إن يراكت إمبيكو بلبلا منا هيدا نمبنا إلى يسوس نمبنا 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 أركبت أمريكا الكاسانا رابنا ما هدايا أكيك واك أيوبا دينجي هدايا يا دواك أيوبا دينجي هدايا بدين بدو هدايا والكاسي مركبت أمريكا ورا بديا بوس إمما نانغلاسا كنجرت أكيك واك أيوبا تي يا دواك أيوبا تي سغنتا واك أيوبا تي أبجو واك أيوبا تي سغلي راغوت الوغابا تي ميري أبييغا چا كنجرتو لفتنبري أجر علمي واق أيوة واقرا لفتنبريا همبريا همبريا باتين دوتو سباس علمي واق أيوة باتين دوتو سباس علمي واق أيوة ولا مكاس إيه بابا سيا أموري كدّي ممالي قويا واق أيوة غنادا أريبي كتا مالي يرو واق أيوة غنادا جولي باي إيقلت مالي كيغن واق أيوة غنادا قويا واق أيوة غنادا ولا مكاس أبيت ميري أبجونكو كان جتن ميري وادان كلما كان جتن ميري سقالين كلما كان جتن ميري وادان لفعونا كان جتن ميري نيروك أباكو راجين أغير رغتن إلا كوني بلبلا غيرا أكيكا واق أيوبا تنبادو أمين غريه